Wantoota ajaa'ibsiisoo qaama keenya keessaa 10. Qaamni keenya maashinii ajaa'ibaa fi walxaxaadha. Saayinsii keessatti illee hanga ammaatti waa'een qaama dhala namaa harki caalaan isaa hin beekamu. Hariiroo kutaan qaama tokkoo isa biraa waliin qabullee waan ajaa'ibaa fi ammallee qorattootaaf haaraa ta'aa buludha. Uumama kutaalee qaama keenyaa yommuu ilaallu wantoonni tokko tokko hojii asoosamaa fakkaatu. Waa'ee qaama keenyaa irratti odeeffannoowwan adda addaa bahaa jiran akka gadiitti dhiyeessineerra. 1. Hiddi dhiiga keenyaa yoo diriire addunyaarraa si'a 4 naanna'uu danda'a jedhama. Dheerinni hidda dhiiga keenyaa umurii fayyummaa fi guddina qaama keenyaa irratti hundaa'uun hanga tokko gargar ta'uu mala. Ta'us hiddi dhala namaa giddu galeessaan kiiloomeetira 91 hanga kiiloomeetira 161 ta'aa jedhamee tilmaamama. Kana jechuun utuu hiddi dhiiga keenyaa diriirfamee dheerinni isaa addunyaarra hanga si'a 4 naanna'uu danda'a jechuudha. 2. Gurrii fi funyaan keenya guddachuu hin dhaabu. Kutaa qaama keenyaa keessa jireenya keenya guutuu kan guddachuu hin dhaabne gurraa fi funyaan ta'uu himama. Akka umuriin dabalaa deemuun funyaan keenya guddachaa gurri keenya gadi dheerachaa deema. Kunis sababa harkisa lafaa yookaan giraavitii jijjiirama sababa umuriin qaamaa fi gogaa keenyaa irratti uumamuuni. 3. Si'a takkaatti hafuura baafachuu fi liqimsuu hin dandeenyu. Yeroo waa liqimsitan al takkaatti hafuura baafachuu akka hin dandeenye hubattanii beektu laata? Kunis sababa huubi qoonqoo keenya yeroo waa liqimsinu cufamuu fi yeroo hafuura baafannu ammoo banamuu qabuufi. Yeroo nyaata liqimsinutti kutaaleen qoonqoo keenya qindoominaan nyaati gara garaa keenyaa deemurra dogongoraan gara sombaa keenya akka hin deemneef hojjetu. 4. Tiruun keenya hojii 500 ol hojjeta. Hojii tiruun keenya hojjetu keessaa inni ijoo tokko hanga keemikaala dhiiga keessa jiru madaalamaa akka ta'u taasisuudha. Guutummaatti garuu tiruun keenya hojii 500 ol qabaa jedhama. Wantoonni akka viitaamin A, D, E, K fi B12 fi albuuda akka ayiranii fi koopparii kan kuufamanii fi raabsaman tiruu keenyaani. 5. Waggaatti gogaa keenyarraa kiiloogiraamni 4 kan ta'u gatamaa deema. Gogaan keenya yeroo yeroon akka of haaressu kan taasisu adeemsi kunis akka fakkeenyaaf yeroo gooftii gogaa isaa geddaratu kan ifatti mul'atu miti. Ta'us seelotni gogaa keenyaa dullooman du'aa yommuu deeman suuta suutaan nurraa harca'anii gogaa haaraa jala jiruun bakka buufamaa deemu. Giddugaleessaan dhalli namaa sa'aatii tokko keessatti seelii gogaa du'an kan 30,000 hanga 40,000 ta'an ofirraa gataa deema. 6. Guyyaatti hancufa liitira 1 ta'uu oomishna. Hancufni nuti oomishnu guyyaatti liitira 1 kan ta'u ta'utu himama. Harka caalaa isaa deebinee waan liqimsinuuf deebifnee kan fayyadamnudha. Jireenya keenya keessatti giddugaleessaan hancufa liitira 20,000 ta'u oomishnaa jechuudha. Hancufa hedduu kan oomishnu yeroo nyaata nyaannu yoo ta'u, xiqqaa kan oomishnu ammoo yeroo hirriba rafnudha. 7. Daa'imman hanga umurii ji'a 1tti imimmaan hin qaban. Imimmaan keenya yeroo boonyu qofa utuu hin taane sababa adda addaan dhufuu danda'a. Daa'imman ittiin bo'uun haa beekaman malee hanga umurii naannoo ji'a 1tti yommuu bo'an imimmaan akka hubatamee beekameera. Dhanachi imimmaan oomishu daa'imman garaa keessaa yommuu jiran kan uumamu ta'u yeroo bo'anitti imimmaan oomishu kan dakkisan garuu umurii gara 8 isin garaa keenya keessatti miila bahuu danda'a. Nyaata midhaan akka bullaa kan gargaaru afuubii garaa keenya keessa jiruuni. Afuubii garaa keessatti jedhamu kun afuubii jedhaman keessaa tokkodha. Afuubii kun murteessuu dandeettii sibiilota tokko tokko dandeessuu yookaan baksuu qaba. Afuubiin kun kan garaa keenya keessa ta'ee kan nuhamee sababiin jireenya tokko keessaa garaa keenya hanga ammaatti ifatti gama saayinsiin wanti ifa ta'e hin jiru. Yeroo dadhabnu, beelofnu, hirribni nu qabatu yookaan yeroo namni biraa hamuummatu arginu ni hamuummanna. Hojii qaama keenya yeroo adda addaatti uumamu kun maaliif akka uumamu garuu hin beekamu. 10. Hojjaan keenya galgala caalaa ganama dheerata. Sababa harkisa lafaan guyyaa irratti kaartileejiin keenya walitti waan sifuun turuuf hanga tokko ni gabaabbanna. Galgala garuu dalga gallee waan rafnuuf dugugguruun keenya hanga tokko of gadhiisee diriiruu waan danda'uuf ganama yommuu kaanu
hamma tokko hojjaan yookaan dheerinni keenyaa ni dabalaa jedhama. Garaagarummaan hojjaa keenyaa galgalaa fi ganama gidduutti uumamu milimeetira muraasaa hanga seentimeetira tokko ta'uu danda'a jedhama. Maddeen odeeffannoo keenya BBC Saayinsii fi John Hopkins Meedisinii NIH Scientific American irraati. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophicha faana kan ture Naagaa Jimaatii. Finfinnee Maltiimiidiyaa like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.